Rozan sa'aadadhaaf kennaa addaa kenniteefi hiriyaa bareedduu yaa magaalalooti rabbiin addaan isin hin baasin jireenya keessanitti. Yaa magaala leellisitti rabbiin addaan isin hin baasin jireenya keessanitti. Hiriyaa jechuun qabeenya waan hundaa tarraquuf gammachuu nama cinaa dhaabbattu yeroo hundaa. Sirba kana ijoollee lamaanii sirbee hiriyaa jechuun waan hundaa ka gammachuuti, ta gaddaatii, ta rakkootii, ta waan hundaa wal bira dhaabbatan hiriyaa jechuun akkana. Rabbiin jidduu keessaniif isii hamtuu hin seenini, rabbi addaan isin hin baasini. Dubartiin yeroo kamuu wal bira hin teettu maaliif carraa heerumaa qabdi, ijaarsa godhatti, bultii ishee ijaarratti, garuu jaalala keessanii rabbiin addaan isin hin baasin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha. Akkuma beekamu Rozanii sa'aadadhaaf kennaa addaa kennite. Maashaallah tabarakallah jennaan akkuma dhageeffatan sirbee fi jira. Sirbi kiyya kun ka jaraatii fi affeerraa godheefii jira. Rabbiin addaan isaan hin baasin jennaani. Hiriyaa jechuun wallaahi hiriyaa jechuun hin argamtu. Hiriyaan hundi gaarii si yaadu. Hiriyaan takka odoo si wajjin nyaatu ka si nyaatutu jira jechuudha. Wallaahi takka jechuudha. Otoo si wajjin nyaatu ka si nyaatu jira jechuudha. Asiin nagaa si fakkaatti amma nagaa si fakkaatti garuu sitti haasoftii mee amma samooni kana wanni deemaa jiru lafa kanarratti ka dhiirallee ta'e ka dubartiillee ta'e tokko gaarii walii yaadaan jiru. Hundi isaa tokko waraabessaa laab godhee wal nyaataa jira jechuudha wallaahi. An bakka hedduu takka nagarrama wallaahi. Maaliif gaariin hin argamu gisee amma garuu Sa'aadaaf Rozanii isaan illee yeroo baay'ee wajjin turre yeroo as aantu kana garuu hedduu takka namatti tola. Hedduu takka baay'ee tokko namatti tola wallaahi dhazii baay'ee tokko namatti tolanii maashaallah isaanii jedhee jira. Namaaf barumsa ta'a jechuudha. Maaliif hoo jettanii hin jiraa miti. Namni yaadu tokko fakkeenyaaf akkanumatti ilaalee gaarii yaadu ka duraan sharrii qabu ka duraan hammeenni garaa isaa qabu fakkeenyaaf nama tokko ilaalee nama isa viidiyoo isaa hordofee ilaalee irraa waa barata jechuudha. Garuu immoo ka hin yaadne ka akkanumatti zim jedhee viidiyoo tokko gaafa ilaaltan yoo irraa waan baratin uma si fayyadu bar haasaa tokko irraa waan baratin addi amma home tokko si fayyadu jechuudha. Garuu haasaa san dhaggeeffattee hoo jette immoo baay'ee si fayyada. Dhugumatti si fayyada. Maaliif haasofni nama fayyada. Achi keessa takkas ta'u lamas ta'u waa argatta. Yoo duraan dhara ka gootu ta'e amma immootu jijjiiramuu dandeetta. Dhara san dhiiftee khayrii dalagachuu dandeetta. Namni duraan sharrii xaxaa ture yeroo isaa sanitti yoo wallaalummaa keessa ture gaaf ija banate wallaalumsa yookiin beekumsa yoo isa godhe gaaf har'a mootuyyuu nama tokko hordofe jijjiirama guddaa argata. Namni tokko immoo jireenyuma isaa biyyuma arabaa kana amma fakkeenyaaf hin jiru ijoolleen tokko jijjiiramni isaan agarsiisan amaloota duraanirra warri biyya arabaa deeman amala duraan yoo biyyatti qabate biyya ambaa gaafa deemte amala gaarii baafta. Maaliif waa hunduyyuu qormaata waan ta'eef. Akkasuma mootu hiriyaa jechuun mootuyyuu jireenya kee kan si utubdee deemtu fakkeenyaaf yoo ati karaa sirrii hin deemne karaa khayriitti tasi gorsitu. Yoo ati karaa badarra gorti karaan sun sin baasu kootu karaa kanaa. Waa sadiin tokko viidiyoo wayii mucaawii dhaggeeffadhee ture. Namichi waa sadii jedheetini qabeenya isaa dhabee waa sadii immoo jedheetini wallaalumsa isaa duraan dogongorsa isa duraan dogongorsaa dhufe san immoo isa barumsa isaaf ta'e jechuudha. Irraa deebi'e jechuudha. Waa sadii isa dogongorsee ammallee waa sadii barumsa isaaf ta'e jechuudha. Inni suni maal jedhama? Waggaa saddeeti kanatti seenaa baay'ee bareedaadha. Garuu seenichi sun baay'ee bareedaadha. Waggaa saddeeti kana zabanyinnatii ture jedhan. Waggaa saddeeti kana zabanyinnatii ture. Waggaa saddeeti kana ka dalage 1000 qofa na fakkaata.
seenaa baay'ee dheeraadha. Maaliif hiriyyarraa jechuudha. Hiriyyaan waa hundaafuu dawaadha, waa hundaafuu ogeettidha, waa hundaafuu gaariidha. Garuu hiriyyaan hiriyyaa taatetii miti. Namaaf ka fakkeenya ta'u jira, namaaf ka fakkeenya hin taane jira, ka hamaa sitti yaadu jira, ka gaarii sitti yaadu jira, ka si wajjin nyaatee achi garagalee ka biraa wajji si hamatu jira. Hayi bara ibaluun sun ta'a akkanaati, ibaluun sun ta'a akkanaati, bar bakka akkana oolti, bar bakka akkana bulti. Qirmixxeen beeytanii mitiire? Qirmixxee san jechuudha. Bakka akkana ooltee, bakka akkana bara akkana taate jettee achi garagaltee si hamatti. Ufiyoo si wajji nyaatee si wajji dhuydi. Allahu akbar, dubbiin amma kaabadu. Hiriyaa jechuun kasi hamattu odoo hin taane kan namni tokko yeroo si duuba amma fakkeenyaaf amma yoo namni tokko ani amma hiriyaati yeroo nama biraatitti hamadhe hiriyaan gaarii amma fakkeenyaaf nama sadii haa ta'an takka hamadha takka kophaa yoo jirtu sanirraa ka deebiftu badii sanirra wanni kun akkana miti, wanni kun sirrii miti jettee badii sanirra ka deebiftu eenyuun hiriyaa gaariidha. Hiriyaan gadheen himmoo kasi nyaattu, kasi duuba si nyaattu, ka duuda kee duuba si nyaattu immoo badii ma'at hojjetaa jirtu waan tokko hojjetaa jirta. Badii tokko hojjetaa jiraatte badii sanirraa sin deebiftu. Maaliif ree badii san waan hojjettuuf ati sitti gammaddi yoo ati badii san hojjette, yoo ati waan hin taane balleessite, yoo bakka hin taane seente, yoo bakka hin taane dhaabatte isii maal gootire wanna san itti gammaddi. Badii ati hojjette san itti gammaddi. Hiriyaan akkana sun hiriyaa gadhee, hiriyaa gantuu jedhamte jechuudha. Hiriyaan gaariin ati waan badaa tokko hojjechuuf deemte irraa si lakki hin ta'u wanna akkana si lolti, si arrabsiti, si dhoofti, si lolati, si gorfatti. Sababni isaa maaliif akka ati waan badaa san yookiin bakka badaatti hin argamne yoo inni waan biraa dhiisa dhiiruma tokko yaraa biratti gaafa argamtu hiriyaan takka si gammaddi takka sitti gadditi. Gaariin dhiira badaa tokko dhiira hin taane tokko biratti argamte gaariin maal inni ree irraa si deebifti. Siin ta'u jettee si dhoggiti bakka. Siin ta'uu wanni akkanaa kun siin baasuu jettee si dhoggiti. Kanaafi siin jechuu barbaada. Gaarii fi jaballeen hamma namatti wal caala, hamma namatti wal darba. Ila gaarii walii yaaduun hedduu nama gammachiisa. Hiriyaa gaarii argatuu immoo hin dandeettu lafa kanarratti. Yeroo amma abbaa manaa gaarii fi hiriyaa gaariin argattu. Abbaa manaa gaariillee argattu, hiriyaallee gaariin argattu. Sababni isaallee maaliif jireenyi addunyaa kun baay'ee ulfaataa ture. Miira hamaa keessa jira, yeroo hamaa keessa jira, yeroo gubataa keessa jira. Kanaaf akkaan ilaaluuti garuu dhiirri gaariilleen hin jiru, dubartiin gaariilleen hin jirtu. Dhiirri gaariinis hin jiru, dubartiilleen gaariin hin jirtu. Sababni isaa maaliif ree wal qixxaan hin jiru yeroo ammaa darbee jechuudha. Darbee jira. Akkasii isiniin jechuu barbaada. Inshallah rabbi nu halaafisu waan jabaatte kulli rabbiin nu halaafisu jennaa. Akkasii obboleeyyan kiyyaa kana fakkaatti. Kanarraa kaafe immoo rabbiin warra wal jaalatu hundaa walitti haa urgeessu. Hiriyaa gaarii isin haa kennu. Obboleettii gaarii isin haa kennu. Namni obboleeyyanuma ta'e ka waliin jaalanne jira. Obboleeyyanuma ta'e ka walitti hamaa yaadu jira. Rabbiin immoo jechuudha. Obboleeyyee wajji dhalatte caala obboleeyyee wajji dhalattu caala ka alaasii dhufu akka obboleeyyitti caala si gammachiisu hedduutu jira jechuudha. Kanaaf wakiila jechuun wakiila sii buusa rabbi waa sii wakkala waa bakka sii buusa. Akkas jechuu barbaada. Inshallah rabbi halaafisuun hundumaayyuu rabbi nuufillee hiriyaa gaarii ta nama yaaddu ta nama tabaqa yeroo rakkoo yeroo kamuu si bira dhaabbattu rabbiin nu haa hiru jedha. Walumaa galatti rabbi nu haa hiru, rabbi nu haa fidu, rabbi nama gaarii yaadu nu haa taasisu, nama obboleeyyan teenya gorfatu, obboleettii teenya gorfatu rabbi nu haa taasisu. Khayrii malee sharrirra nu haa fageessu isiniin jedha. Waa hundumtuu yoo sharrii yaadde sharrii sitti dhufa, khayrii yaadde khayrii mas sitti dhufa. Khayrii matu si qunnama. Maaliif ree akkuma onnee keetitti. Ati gaarii yaaditta, ati badaa yaaditta hundumtuu dalagoo keeti. Dalagoon kee immoo jechuudha. Yeroo kamuyyuu dalagoon kee yeroo kamuyyuu sirraa naftu rabbillee sii kataba. Maleekas sii katabdi jechuudha. Waan ati dalaytu. Rabbiin
warra akkasiitirraa nu haa fageessu hoo isinin jedha. Rabbiin nama khayrii dalagatu nu haa taasisu. Rabbiin nama sharrii dalagatu nu hin taasisini. Warra khayrii dalagatu, warra namaaf yaadu, obboleettiif yaadu, obboleessaaf yaadu Rabbi nu haa taasisu. Ka'umsi kanaa hiriyaa gaariirraa kaanee Roozaa fi Sa'aadarraa kaanee kennaa Roozaan Sa'aadaa kennite irratti kaafnee akkas isiniin jechuu barbaada. Uummata kiyyaaf, uummata qashtiif, uummata jaallatamaa, uummata kabajamaa isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan inshaallah viidiyoo kiyya amma viidiyoo biraatii walitti deebinee wal jajjabeeffanne mi'a obboleen kee wal jabeeffadha, jaalala walii qabaadha. Sharri walitti yaadina yeroo hundumaayyuu khayrii wal gorfadha. Khayrii wal gorfatuun gaariidha isiniin jechuu barbaada. Wallaahi khayriin khayrii mataati. Yoo sharri yaadallee sharri mataati. Khayrii walii yaaduun bareeda. Haa isiniin jedha ka obboleeyyan kiyya qaqashtii jajjaboodhaan kiyyaa warrooti chaanaalii kiyya taatanii baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Odoo yeruma kamuyyuu oduu walii yaadne otoo wal jajjabeeffanne garuu yaada jedhan malee wallaahi billaahi jechuudha isinitti haa miti yaada jedhan malee hedduun irra guddinne jechuudha. Kama wal waanyu jira jechuudha. Kama wal waanyu kama sharrii walitti yaadu kama bakka akkas jechuudha wallaahi laziim. Namoota hedduu argaa isinis ni argitanii miti akkuma nu arginu isinillee argitan na fakkaata. Hedduun irra guddinni isaa irra guddinni iyyuu sharri walitti yaada. Irra guddinni 90 wayyoo khayrii yaada. Kan akkanumatti beeka jechuudha. Sanduuqa hundi isaanii uummata sharrii yaadu bichaadha wallaahi laziim. Mee isinumaanuu taazaba isinumaanuu ilaalanii tokko khayrii walii yaada. Hundi isaatu sharri walitti yaada. Rabbi warra akkasii nun taasisini. Rabbiin kaa warra akkasii nun kudhini. Warra khayrii yaadu Rabbi nu haa taasisu. Isiniin jechuu barbaada. Ani haga kiyyatti haga humna kiyyaatti khayrii ma yaaduuf tattaafadha. Inshaallah Rabbiin nama khayrii dubbatee nama khayrii dalagatu argatu Rabbi nu haa taasisu. Isiniin jedha inshaallah. Akkasii uummata qashtii uummata jaalatama viidiyoo kee kanallee laayikii share subscribe godha isiniin jedha qashtii dhaltiyyaa baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja waddi shaallo waddi halloo chaaw.